عبدي سمية لك مرة تاريو سيدو بيتو بارو سمية نرجنيف كونكولاتا سمية بيني كان فكاتا يجودا 2011 في ايفون برو ماكس ورجاه بيني في يجودا بيتو Saayidoo keenya maal Sumayyaa akkuma nama noobeelii biyya addunyaa irraa fudhatee galeeti mana saayee hedduu barbaaddeeti moo miskiinadhe baabaan almuhim dubartiin tanti takka yoo badde takka galaa takka yoo galte takka bada rabbi si haa gargaaru obboleessa kiyya dubartii addunyaa kanarra maal barbaade isinii fakkaate ijoolleen keenya dhiiraadha qabeenya waan fedhe osoo ta'e haga fedhe osoo qabeenya jiraate qabeenya sanirra abbaan manaa isii sun tokko isii qofaadha fakka ta'u feeti jechuudha nama kamii hirtaa walii qotachuun barbaadu maal jedheeyyuu يا رب تنفاس هم كبيرة كجيجرو قاعدة جيجر أما يعني كيسني بقولي والله تسنركع فمات تسنركع بس ولما قالت ويو irtaan barbaaddu haati manaa takka dubartiin takka abbaa manaa ofii kophaa ofiitti barbaaddi malee nama biraa wajjiidhaan dubartii biraatitti shariikte yookiin dubartii biraatiif sheeru goote jiraachuu hin barbaaddu qabeenyi isii itti hafu malee duniyaa isii itti hafu malee abada abbaa manaa isii dabarsitee kennuu hin barbaaddu maaliidhaaf dhugaa rabbi dubartiin jechuudha ufiillee waa olii godhani jechuun qabeenya raasii gargaaranii waan danda'a beekumsa raasii gargaaranii ilmoo yoo tirrakkatti ilmoo kan kee ilmoo sanii akkatti ergattu si taasisanii garuu abadan jaarsa kan kee jaarsa fi dabarsanii hin kennan jechuudha amma dubartoota keessaa tokko kana jechuudha sababni isaa maal isiniif fakkaate gaafa abbaan manaa tokko dubartii lama bira ga'e jechuudha xawwal waalee taa'inillee awal wale bakkuma wala fakkaata awal wale jechuun bakkuma argan ka fakkaatu bakkuma itti dhiite ka bulu jechuudha isa taa waan ta'eef sababa saniidhaaf isiin tolan jettu jechuudha maaliidhaaf gaafa kophaa isii jechuudha faarsullee aarsullee uumaa miti uguroolii fidan garuu gaafa lama ta'anii tineertaa walitti qabaatan jechuudha yookiin ammoo guruuppiidhaan jiraatan jechuudha aartullee aarisa akkasumatti aarii biraa irra dabala malee aarisa irraa salphisuudha yookiin aarisan irraa akka isii aarisan buufatu gochuu فينديم تما براجع لفي مالي تما درا تلمتها سنبرة ديم وكنت توقفها سنبرة ديم مال أملوا تديروتا كينات جتولا وأنا ما قالت توجو نواي جارس جارتي عصوت متم جارس جارتيني ولو تد ولي أرارمت اللسوني ربي سني على فيسو ربي تقصنا عتاسي سنقروها فولا ميديا كان كيسا لقى ربي فولو ميديا كان ربي مرة نجاسنا هباسو لقى ربي أنت نما قفسيني كلا دوان تيف مال جرو ممكن إيجنا ما كوني مكجيل أقص جلن نقاد أيجن مكجيل أقص ومني ميديا كتكاتي واتتي فتتانا وبربدا ولا يجولا مالي دا في إنسي جمدو في إنسي جمدو لي ونما كيسا جروان تيف ربي إجنا ما جلاس النجاسنا هباسو والله لقى ربي وما فيديو كان خسبرة دلقا جرتني ديت إلها جمالي توجو تكا دوغان ليتو تكا سوبا ليتو إجي ميديا كون إجي المنما كو سنرتي فتجر تجول إن شاء الله ربي النجاة سنها سورة إجنا ما جلال لي ربي النجابو سنها قدو إني براجة جول دوبرتوني كيني جول أنا لينغا دبر بيغاف سمياني ألقى أفتي مالغوتي رومانتيك دلقو الدين سيبر بوا كسي بقاتشو الدين سيني وانجلا في الدين وكتير عدين بنا تفكاني لغا ربي ونما كجيل لنبريدو لأني بفها غاري لا إدو وين تفكاتي هاتو غرو أمو جتشولا هاتو إسين اللي تري وفي مرتشتي كسول جولا نديتي تري أمو جيتنا ماتي وغانا مودن ديتي دالنا ما كان واني ربي خنجرو ربي مالي ربي نوعلا في سنة كينيا فوجو ربي أمو akkanam haqa namaatitti jechuudha haqa gammanaatitti guute haqa lachuujuu eegee walii biraan jiraatu rabbi si haa taasisu ani isheen biyya jirtu sun dhugaanatti fakkaanne ayyuu achuma hafteensa moosifaana dhufte yaa Saayidoo keenya dhugaa rabbi sin haa laaffisu rabbi nagaa sin haa buusu maashaallah jaartii ofii barbe waan qaban irra laal kun konkolaataa bitee gammachiisa ku iPhone Pro Max jedhamu maal jedha sila maqaan isaa sanuyyuun beeku godha jaffa jechuu isaa akiraasani isaan gammachiisa kun mana bitee gammachiisa kun ammoo jaalala kenneefi gammachiisa jechuudha dhugaa rabbi ani akka addunyaa kanarraati jechuudha abbaan manaa kiyya osoo jechuudha osoo qabaatee naaf godhe homaa miti garuu gaafa hin qabnetti isarrallee ilaaladhu isarrallee hin kaayyadhu garuu ammoo dubartii biraa fuudhe inshaallah konkolaataa miti osoo xayyaara bite osoo xayyaara bite jechuudha fedhii kiyya alatti malee yoo keessi kiyya eeyyame homaa rakkoon qabu shari'a afur eeyyamtee fi jedhee of amansiisee alatti hogguu ani fi amansiifnetti bifa aariin keessa jirutti bifa miiraan keessa jirutti dubartii biraa fuudhee iPhone maaliidhaa fi maali kanaadhaan natti osoo ka dhufu ta'e jechuudha rabbiin hin godhini kireetta rabbiin hin godhini
dhugaa rabbi iPhone fi konkolaataa fi manni isaa sunillee isumarratti haftu malee irrumaa inuma hin fudhanne jechuudha. Kana jechuun barbee hirtaadha narraa bitii sirraa sitti gurguradhe yookiin maali waa akkasiisan jechuudha. Kanaafi shari'a afur eeyyamtee ijoollee keenya dhiiraa dogongora qaban keessaa tokko maalidha? Shari'a afur eeyyamtee qofa warra beeku jira jechuudha. Inshallah rabbi warra san qofa soo beeku miti maanaa isillee hiika afur fuudhan sababa afur fuudhanillee warra beeku rabbi isin haa taasisu. Akkuma barbee rabbiin kun subhaanahu wa ta'ala jaalala dubartii kana isin gadhiise nullee jibbaa dubartii kana waliin gannu dhiise dhugaa rabbi jibbamu sanuudha. Jibbama sanuudha akkuma isin dubartii takka fuutanii takka alhamdulillah tanii hin teenne sanitti lama fuutanii lama alhamdulillah tanii hin teenne sadi fuutanii achirratti hin teenne sanitti nullee dubartiin biraa akka nurra dabalamtu hin feenu garuu ammoo wanni nama ajaa'ibu irra dabalamuu hin feena jechuudha. Nurra dabalamuu haa baatu jibbinu malee deemneetiin dubartii biratti dabalamuu hin jaalanne jechuudha. Maaliidhaaf osoo maal jedhaniyyuu osoo kan dubartii dhuguma rabbiifuu jechuudha. Dubartii irra dubartiin deemtee heerumuu baatte takkaayyuu irratti waan garaagaraa dalagu haraama falaalelee dalaguu baatte silaa dhiirummaan nuyyuu ka'ee mana biraa hin deemu jechuudha. Rakkoon tokkoffaan nu qabnu maalidha? Osoo isaanuu jibbinu dhandhee dubartii biraa irra heerumutu rakkina kanaan nu saaxilee jedhee yaada. Akka dhiiroon illee jaalala dubartii kana sirba gadhiisanii waa'immoo isaanuu kana galgala ganama haasan taasifne numatu sababaatti ta'e jechuu barbaadeeti. Akkasii rabbi isin haa laaffisu warra isaanuu jibbullee rabbi isin haa laaffisu. Mee amma shamarran keenya tarii sagalee kee kana yoo dhageeffattan jechuudha. Odoo isin ta'e jechuudha akka Saidoo kanaa fi Sumayyaa kana rabbiin isin irraan godhiniitiin osoodha ammoo osoodha wanni akkanaa kun ta'e iPhoneidhaa fi konkolaataa isa irraa fudhataniitiin tole jettanii abbaa manaa keessanii dabarsitanii kennitan ammoo lakkii jettanii akkuma Sumayyaa kana jalaa baafattan. Baasweer baddeellee eessa geetti guruu yoo hin deemtu jechuudha. Olumaa galattuu maalidhaaf namni dhala jidduu lamaanii gidduu jira. Amma fakkeenyaan yoo sogaa badduuti homaa miti. Irra ilaalamu wanni walii hin jiru waan ta'eef garuu isheen tun ilmoo jidduu jira maashaallah ilmoo lama dubara babbareedduu qabanii maashaallah tabaaraka rahman rabbiin gidduu isaaniitti haa nagaa guddisuu fi osoo mee akka ayyoo ta'uu osoo hin taane akka Sumayyaa kana osoo taatanii jechuudha. Maal taatanii miira akkamiitiin simattanii gammachuudhaan moo gaddaadhaanii akkasuma jalaa baddammoo maaliidhaan garuu osoo jechuudha. Rabbiin hin godhin hin badu maaliif bada jechuudha. Wani na balleessuuf hin jiru. Achuma taa'ee dandee balleessa malee. Kanaaf yoo dadhabee immoo inni godhamu hin jiru ilmoo kiyya walii qabadhee guddifadha malee mana baay'ee wanni ilmaan kiyya faffacaasee mandara keessaan deemuuf hin qabu. Maaliidhaaf gaafata ilmaan qabdu barbee maatiin keellee sin jaalatan. Jaalala jechuun kophama kan keetiin maatiin keessi jaalata malee ilmoo kan kee wajji eenyu sin jaalatu jechuudha. Osoo heerumtee yoo baatee gara biraatti heerumtee maatii rakkan kee obboleeyyan kan kee irratti illee gaagaltuu ta'e namni si qofa qobatti jaalata malee dhala kan kee wajji sin jaalatu eenyu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf warri waa akkana mul'annoo akkana qabdu yookiin taatee akkana kusinirra raawwate manuma keessan keessa obsaatiin yoo dandeettan karaa kallattii jiruuf waliif dhadhaa yoo dadhabda ammoo achuma walii obsaatiin ilmaan keessa walii guddifadhaa malee karaa biraa waan isin fiidaniitiin kararra haftaniif hin jiru. Warri hadha harka isin rukutu kan boruu harka isin jalaa deeffachuu jira waan ta'eef kana fakkaatu duun kiyya oduuti nagatti walaa bulaa.